mee Ustaad Ahmadiin Jabal sirriin jennee wanni sanii dogongoree irra deebiiti ummataaf ummanni kuni mootummaan Suudii bira jiru mootummaa Itoophiyaa bira yoo ati dhugumaan dhiira taate yoo numaan ati jeela taate yoo numaan ati ummata sagalee ummata Suudii ta'aaf taate gadi bahiiti jiillisan si dogongorsiisee jiraa jeeti Ustaad Ahmadiin Jabalitti himime YouTube sirraa irra taa deeggartoota karaa gadda Ahmadiin Jabal saniitiitu Ahmadiin qeexxee Ahmadiin itti dhugaa himtee jette ni sodaata. Kanaa miti sagalee namaa ta'uun dhugaa jirtu hin arrabsitu sirriin jenne si dogongorsiisanii ummataadhaaf ifa godhi jeemme ati yoo dhiira siin jaa hin godhu. Alaa kulli haal wanta keenyatti haa deebinu dhimmuma keenyatti haa deebinu wanni irraa ummata irraa wanta kana dhaabbadhee wanta je ummanni faallaa kee haasa'u ati yoo wanta jette siyaasaaf wanta goote siin jaan kanaaf dhiisne nuti sagalee keessaan amma ijoolleen mana hidhaa nuti hin callisinaa wanta jennaan reefki kunoo mana keessatti ajaa'ee bara duba Suudii maal isin goote Suudii miti Suudii rakkoon qabdu warri sagalee teessan ukkaamsaa jiru ummatuma keenya kan afaan Oromoo dubbatu mootummaa Itoophiyaa cinaa dhaabbatee namni sagalee keessan ukkaamsaa jiru gidee nuti ummanni biyyarraa ummanni ka'uu qaba gidee jenne mootummaa Suudiitiin rakkoo qaba jaaniiti footoo ta'an ustaadaa hojii dhaabbatanii ustaadni dhageetii qaba jechuudha. Ustaadni lubbuu nama kuma miliyoona takkaa caaleeti gidee ustaadni asoo achiin dhufne inni ambaasadara hin taane namni dubbii qabbaneessi Ustaad Ahmadiin Jabal yoo amantan amantan yoo isin dhugaaf ijoollee Suudi Arabiyaatiif sagalee taane jettan marsaa maayii kan addunyaan isaan eeyitu kan soba isaanii isaan ummataa hojiidhaan maal qabnee gaddeebinaa kijiba kana kan ustaadaan dhufaniiti ummata qabbaneessan ummata humaan beene jaalattuu jibbitu kijiba maayii irra dhaqqaban sila wanni isin deeqaniif dantaa keessaniif malee wantuma keessaniif malee jaanii addunyaan itti walii galte biltsiginnaa ijoolleen abbichuu jaalattuu kijiba jiila kanaa irra dhaqqabdee turte yoo ummata kan hin galchine guyyaa sabtii yookaan guyyaa sabbataa namuu sagantaa qabaachuu ture Ahmadiin Jabal gadi utaalee mootummaa Suudiitiin rakkoo qabaa walga'iillee Madiinaa dhaqanii Dammaam dhaqanii Maarree dhaqanii je afuufees gubaa naalanni isinitti haabuuti booyi lubbuu nama daa'ima tokko ulamaa fi sheekootiin haqa dubbatan dhugaa gadi bahanii ulamaan biyya biraa miti sheekaa biyya biraa habeeku isin lubbuu ijoollee ummata kanarra Ahmadiin Jabaliitiin isiniif wanta jaa maali boo hay addunyaan ijoolleen abbichuu haa ta'u abbaan fedheetu Itoophiyaan guutuu Amaarri Soomaaleen Oromoon sabni 88 jiila kana akkana eeggachuu ture ija babaaseetti maal nuudin gaddeebi'en ja'anii inni gadi ba'ee abbaasaddara hin taane ministeera haajaa alaa hin taane waanumaan ani jeeganaa jedhu deemanii mootummaan Suudii fadhiin agarree maarreen harkine maaliif soba dhugaa walitti yooniin hay saga asirratti hin ba'ee ijoollee Suudii no ani waliin Mubaarak Musammaa soba keeti intala dubartii maarree godha tiktookii kubbaa boolii taphatte kubbaa taphatte jettee boodala afaan banturra maa gadi baate ummata jiila kana ustaadni ummata amansiisee fi ummata kana tasgabbeesse nama baay'atteedhaa miti dhugaa jirtu ummataaf ibsuudha dhugaa jirtu nama takka sheekootiin alamaa ulamaan alamaa mucaa takkichaa takkaaf akka sagalee tahaa jiran silaalla mootummaa kana halkanii guyyaa gadi bahanii komatan jechuu warri Morokkoo mucaa daa'ima kanaaf inni koy Ustaad Ahmadiin Jabal inni wucci guddaa ministeera haajaa alaa hin taane waajjira muummee ministeeraan dalagu waajjira diinagdeen dalagu maaltu gadi baasee mootummaan Suudii jiila deeme dubbi Suudii deeme maaliif jaa soba
duba isaanii maaliifi waan inni jaalatamu waan hawaasni isa dhagayuuf isa nutti ergan dhugaa jirtu yoo waliif himne ni aartan sheekh arrabsite jettan hin arrabsine gin dhugaa ummata hawaasa kanaatiin dubbadhe waan hawaasa biratti fudhatama qabuuf waan hawaasa biratti jaalata qabuuf waan jiilli sanjee ani rabbii tokkochaa sadaadha fuula rabbiitiif malee nama jechaaf hin hojjedhu yuutuubiidhaaf hin hojjedhu beekamtiidhaaf hin hojjedhu fuula warra harkachuudhaaf hin hojjedhu namni sheeka jechaaf na jibbe na hajibbu namni rabbii jechaaf gara jibbe sanii sodaadha nama rabbii jechaaf na jibbe malee nama sheeka jechaaf nama qeesii jechaaf nama dama jechaaf na jibbe irraa gantaan koo nama garuu rabbii jechaaf ni sodaadha maaliif karaa malee hin jira jechuu haqa malee hin jira jechuu gusiisan rabbii jechaaf kana jibbu nama sanii sodaadha garuu hawaasni keenya kaabaa fi kibba akkanatti ilaal baawuzaa irratti dhaabee jiilaa sii deeme kan mee tamaayyii tana kijiba jiila kanaatii fi kijiba mootummaa Itoophiyaa achi dhaqanii mootummaa Suudiitiiti dubbii Abbaay wajji wal qabsiisanii maarree olee ja'anii aboo obboleeyyan kiyya nuti ani amma yeroo ammaan tanaatti nama isin barbaaddan mana hidhaa keessaa yoo maallaqa qabaatte ni baata eenyu si baasa imbaasii Itoophiyaa si baasa lisbaasee si tolchinaa Suudiin si galchiti gubboodhaan nama meeqaa gale jaarsa dullacha san ni beektan eenyu galche silaa mootummaan hukumii qabaatte mootummaan ajaja mootummaa Suudiitiin kakaloote jaarsi san hin galu itti bilbilleeti jaarsa kana galchaa gidee jenneen fuudhanii galchan jaarsa kana eenyu galche Sufiyaanii fi anaa waliin dubbatee galcheemi peejii komunitii Suudi Arabiyaa joossan eega saahiba taane asoon arrabsuu saahiba taane kijiba isaanii dhiisee sanboodaan hidhameemi itti bilbileetiin Sufiyaan jaarsa san nuu galchii haywaan kabiraa dhiisaa jaarsa mee nuu galchaa jenne jaarsa san gizuma san mootummaan Itoophiyaa dhayxee sooshaal miidiyaa kana gubbarra waan akkanaatti qaanyoone jedhanii fuudhanii galchan eenyu galche mootummaa Itoophiyaati mootummaa Suudii qofa qabdi silaa hukumiin ajajni mootummaa Suudii bira jiraate jaarsa dullacha takkichaa keessaa fuudhuu hin dandeenye kan deemee mattaawaqaa tolchuuf kan deemee maali lisbaasee tolchuuf mootummaa Itoophiyaati arra yoo doolaara 5,000 alaa qabaatte imbaasii dubbiste abbaa fedhe sii buusa abbaa fedhe deemee Madiinaa fedhu Makkaa mootummaan Suudii kuma qabdu footoo keetii fi wanta kee gidee wanta dabarsan tikeeta sii muruudha tikeeta Itoophiyaa sii mura mallaqaas nyaatanillee tikeeta illee Suudii mursiisanii si gubboodhaan si galchan asoo kana hunda beenu mootummaan Suudii yoo galchuu barbaadde sidaa hukumii kana jee jaarsi san hin galu namni mallaqaadhaan alaan galu ani amma obboleessi kiyya yookaan obboleettiin tiyya yoo mana hidhaa Suudi Arabiyaa jiraatte yoo maallaqa imbaasii Itoophiyaadhaaf kanne imbaasiin Itoophiyaadhaaf galche duba kana eenyuuti tuqqabee taa'u jira eenyu ajaju jira jechuudha gubboodhaan ni galchan kana tokko jechuudha kana namni kana gadi baay'ee yoo dubbanne ummataaf sagalee ta'an jirtu nuti jaarsa garuu silaa waliin haa galan jenna garuu mootummaan Itoophiyaa waan waliin hidhee taa'uudhaaf mee jaarsi kun haa galu jenne waliin dubbanne ummata san keessaa hotta godhu maaliif ajaja mootummaa Itoophiyaati malee ajaja Suudiitiin ti kanamni galu jaarsa mataa arrii dullacha kamata 80 san Suudii imbaasii Itoophiyaa dhaqee lisbaasee tolchee tikeeta illee muru seerri Itoophiyaa seera Suudiitti mootummaan Itoophiyaa mana hidhaa keessatti tikeeta muru fuudhee lisbaasee itti keessa tikeeta muree fi xiyyaaraan dhuftee kuchis kolkollee si jala deemtuu fi kanaa miti dhugaa dubbattee akkasii ijoolleen tun galti wareegama kafalleeti malee caluma jennee irra diddibne ama sadii irra diddibne fedhan harcabxeen hayaatu dhugaa dubbanne wareegama kafallee akkasii ijoollee tana galfachuu qabu sanii achi irra diddibdee soba intala dubartii modela maarree jettee kubbaa amma intala dubartii intala jaartii khadiir ummannaaf maarree eenyu ishee erganii beektaami maa warri ishee ergan dubbatin
ergamteeti dhibbatti beena anaafatis waliin beena ergamteeti biltsiginnaan ergiteeti wanni Saudi Arabiyaan akkana rahaa maati maa ummata isii ergeen wanta hin jeeyin warri awoo waliin soomnu gaa ani lola dhuunfaa irraan qabu Mubaarak an dhugaan isin hima eessatti hin beekanan nuti namni sagalee namaa ta'u dhugaasan gadi bahee xiinxalee hawaasaadhaaf waa hima kana achi garuu sossobdee maarre intala dubartii bodala qeeqxu nama soba jiilaa dubbate maa ustaadii Ahmadiin Jabal dhiira yoo taate namaa sitti duulagaa yuutuuba keetii irra tagaa ati nama saniitii miti rabbi sodaatteetii miti yuutuubaa sirraa irrata haasawa jiila kijibaa fuudhee gidee inni gadi bee ummataadhaaf jette sheer gootee laayivii gootee yuutuuba irra gallikiifattee maallaqatti gurratti lakkii ustaad ummanni kun wanni dhaqeef waan akkanaati ummanni bidiratti ati dhageetii qabda waan akkanaa dhaabi hin je'inin ati arra garuu jaartii kadii hubbannaa gadi baatee laayiviitti hojjetta kijibduu daldaltuu hattuu buttuu kijni soba namni akkanaa ammaan asumarra bee zaadii dammi afur asumarra bee ijoollee suudii je'urra rakkoon bakka jirtu yoon hin dubbadhe irra faayidaa qaba yoo bakka rakkoon jirtu hin dubbanne ani isiniif sagalee tahan jiru mee gaafadhaan abiyyiitiitu rakkoo qaba moo salmaaniitu rakkoo qabaa jaa gaafadhaame hin dubbatu bakka rakkoo jirtu hin dubbatu okay ministara daakhiliyyaa ka suudiitiin rakkoo qaba moo dammaqama kooniinis rakkoo qaba hin dubbatu tuqaati rootiin kana tuqaa rootiin kana agartaniimi laal kana agartaniimi gamanaa jiru rootiin agartaniimi kana akkana tuqaati gizee tuutan san booda akkana ciibsa ni ciibsa akkana gizee jette amma akkana ciibsa laal akkana ciifa laal sabduu bidaddaltu yuutubaraa fi wanta hattuu hai maal ijoollee suudii sagalee akkanu peejii guddifachuu fi mana hidhatti argatte peejii guddifachuu fi Suudaanitti ergite Liibiyaatti ergite peejii guddifachuu fi Jiddaatti ergite fuloorri akkasii ol guddatuufi malee ummata kanaaf yoo wanta jette Abiyyi irra ummata kana caalchiste biltsiginnarra ummata kana caalchiste dhugaa ummata kanaaf dubbatte barka abbutta afaatiitu keeti dhugaa sirraa dubbachuu jira barati halkanii ati kaarduma sitti guutaa bar waan biraatii miti kaardiitti si guuteeti basaasta garuu warri mindaan kafalamuuf warri akka Mustafaa Jaarraa namni akka kaabbutta mootummaatii nyaatiitu rakkoo qabaa mootummaa Suudii miti jaa'u jiranii bar ummanni hattuun beekamtuun hundi ati garuu gadi baatee takka irraa hin dubbanne jaartii Khadiiru intala ilma hubbannaa gadi baatee intala kubbaa maarree jettee isii nama erge samaan dubbatiin ati dhiira yoo taate wandi kun nama arrabsu nama maarja'u amma si arrabsa ani amma jecha takka si arrabse sin arrabsi garuu dhugaan sittiin ati namuma arrabsuudha danteetiin kee ijoollee jimmaa kotta namni if dandee dubbata ani mee takka marree kotta oromoo kotta hin jiru ani oromoo guutuu yaammadhu ani if dandeetiin dubbadha ati ganda dhiisiiti aanaa yaammattee boocha kottaa na dhaqqaba warraan hidharraa baase na dhaqqaba marree na dhaqqaba maali akkanni yoo dhiira taate if dandeeyti sagalee namaaf ta'e dhugaa jirtu okay amma isiniin naqa Adam Ahmed warra hiree harkatee hin dhufne kaameraan kee musammaa arrarraa jalqabee harka sii kanneetiin asirratti siin deema asirratti matarratti siin deema yoo ati gadi baatee Ustaad Ahmadiin Jabaliin akka kiyyaa yeroo 100 gadi baatee jiilliin Saudi Arabiyaa si dogongorsiisee jira video isaa san haastee
ummanni kuni waan biraatiif deeme ummata itti burjaajistee jirta sirriin jirtu ati miti ani isaan dogongor hin jenne ummataa si dogongorsiise jeemia dhiira yoo taate arra silaa ani dile kana iyyurra halkanii guyyaa ani ammaan waan itti amanu halkanii guyyaa iyyurra halkanii guyyaa sirraa booyurra yoo Oromoo hiriira gama nagayaati akka habashaan Finfinnee keessatti sobdee Suudii imbaasii Suudii rabbaatu kijiba mucaa Biniyaam Jansan amma biltsiginnaatitu mallaqaan bitee imbaasii Suudii irratti hiriira ba'a mucaa Biniyaam Jansan boru afaan Amaaraatiin hin hojjetu bira naa geessitan dinqii kana fuutaniiti bira naa geessitan amma mucaa tokko jira Biniyaam Geetaachoo maarree jaan sheemeen Suudi Arabiyaa sheemeen yuu sheem Suudi Arabiyaa biltsiginnaatu mallaqa kafalee Adam Mahmud okay Adam Mahmud kaameraan sasseenu jira isin ergeetiin jira sheemeen Suudi Arabiyaa sheemeen yuu kijiboota abiyyi mallaqaan bitee mucaa Biniyaam Geetaachoo Finfinnee dhufe